Ashamar kafnee jira jirtu nageenya bakkuma jirtan maraatti sinifaatu hordoftoota keetiitu akkam jirtu nagaa keessanii galata rabbiin nagaa godha. Dhagaarra viidiyoo birootiin deebi'ee dhufeetiin jira turtiin keessa nagatu maraatti na waliin haa ta'u jecha gara sanaatti sun galiin dursa chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Warri maatii taatan immoo fedhis viidiyoo laayik gochuu akkasuma gaaffii qabdan koomentii irratti barreessuu fi yoo jaallattan biyyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatiina. Egaa gaaffii keessan na gaafattanii viidiyootiin isiniif deebisuudhaaf jedha. As keessatti gaaffiin keessan akka isiniif deebi'u abdiin qaba. Egaa isinis warri na gaafattan viidiyoocha amma dhumaatti daawwachuutiin dagatiina. Qibaatii rifeensa keenyaaf barbaachisaa ta'e yookaan immoo biyya keenya keessa gaafa jirru qibaatii gosa akkanaatti baay'inaan fayyadamaa waan turreef dirqama rifeensa keenyaaf kan ta'u qibaatii fasaashii duwwaa osoo hin taane qibaatii vaaziliinii gosa vaaziliinii yookaan immoo qibaatii kun gosa kana heerfuudii isa jedhamu kana dirqama fayyadamuu qabna kan jedhu viidiyoo hojjedheen ture. Egaa qibaatii kana fayyadamnee rifeensa keenya baay'ee bubuqqisee kan jedhu namoonni keessan gaaffii na gaafatanii jirtu. Dogoggora isin gootanii yookaan sababa inni itti rifeensa keessan bubuqqisee beeku keessaa gaaffii keessaniif deebii ta'a jedhee kanan qabadhee dhufe akkaataa itti fayyadama keessaniiti malee rifeensi kun qibaatiin kun homa wanti inni nama miidhu hin jiru. Garuu jalqabuma gaafa viidiyoo sana keessatti hojjedheyyuu amala bubuqqisuu rifeensa bubuqqisuu of keessaatii qaba. Kanaaf kana of eeggannoo yookaan xiqqeessuu yookaan baay'isuu otoo hin taane jiddu galeessa yookiin miidiyamsa jedhamutti fayyadamuutii qabdu jedheen ture. Kanaaf qibaatii osoo hin taane rakkinni ammayyuu kan jiru isin biradha. Haala itti fayyadama keessanii sirreeffachuu qabdu. Dogoggora nuti goonu yeroo baay'ee isa kanadha. Yeroo itti illaan rifeensa keenya gaafa sirreessinu qibaatillee akkasuma dibatawwan garaagaraallee akkasuma heer maaskii isa jedhamu guddina rifeensa keenyaa wantoota garaagaraa gaafa fayyadamnu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama arguudha kan nuti feenu. Isa kana miti waan hundumayyuu chaalenjiidhaan bira dhaabbatanii miidhaasaa faayidaa isaa beekuun gaariidha. Qibaatii kana akkaataa isinitti fayyadamtan baay'istanii kan fayyadamtan yoo taatanii lammaffaa immoo rifeensi keessan haguma baay'ina isaatti walitti kan sukkuumtan yoo ta'e of course buqqisuu ni danda'a jechuudha. Rifeensa durumayyuu amala buqqisuu of keessaa waan qabuudhaaf baay'inaan buqqisuu ni danda'a. Kabiraa rifeensi buqqa'uu homaa tokko badaa miidhaan namarraan gahu hin jiru. Sababni isaa rifeensi buqqa'u ni dabala malee hin hir'isu. Garuu kan ciccituu fi akkasumas immoo caccabudha yoo ta'e inni kun gaarii akka hin taanedha. Kanaafuu warri gaaffii na gaafattan kun rifeensi buqqa'u hagas mara wanti nama sodaachisu hin jiru. Baay'inaan kan bubuqqa'udha yoo ta'e tokkoffaa akkaataa itti fayyadama qibaatii kanaa sirreessuudha. Lammaffaa immoo keessa namaarratti kan hundaa'us ni ta'a jechuudha. Namoonni dhukkuboota garaagaraa keessa keessanii kanneen akka cunqaarawaa tokko isa kanarratti illee ibsa baay'ee kennuu baadhu yoo ta'e keessarrattis murteessaadha jechuudha. Yoo keessan rakkoon jiraate rifeensi keessan baay'inaan hamma malee buqqa'uu yookaan isin sodaachisuu ni danda'a. Kanaafuu qibaatii kanarratti gaaffii keessanii isiniif deebi'aa kanan jedhu irra deebi'aatii akkaataa itti fayyadama keessanii sirreessaa malee qibaatiin kun ani yeroo baay'ee kana fayyadamu amma kanallee ittuma fayyadame rifeensa kiyyaa guyyaa lammaffaa bulee sadaffaadha har'a baay'ee akkuma argitan kan baay'ee namatti tola baay'ee lallaafata baay'ee wazii qibaatii akkasumas immoo vaaziliinii fasaashii ta'e vaaziliinii dhoqqee illee ni fayyadama jechuudha. Inni kun illee ni buqqisa garuu kan koyyuu ni buqqisa akkasiin jettanitti miti. Kanaafuu dogoggorri isin gootanii baay'inaan qibaatii kana fayyadamuu keessanii wanta irra deebi'aatti sirreessa. Wanta gootan tokko xiyyeeffannootiin irra deddeebitanii ilaaluu yookaan yaaluuti qabdu. Akkasumas immoo beebii heeriidhaa fi qibaatiin kun baay'ee barbaachisaadha. Beebii heerii warri qabdan yookaan immoo warri barbaadanii qibaatii kana gaafa fayyadamtanii baay'ee kan bareechudha jechuudha. Beebii heerii barbaachisaa jecha warri jeeliiwwan garaagaraa fayyadamtan jirtu inni rifeensa ni miidha malee waan inni fayyadu hin jiru. Iddoo ittuma dabaleeyyuu gara fuula duubaatti akka luqqa'u taasisa jechuudha. Rifeensuma dheeraallee asitti deebisee gurgutaa dhumaa deema waan ta'eef isarraa qibaatiiwwan akka kanaa noormaalii keemikaala garaagaraallee baay'inaan of keessaa hin qabne yoo fayyadamtanii gaariidha kan jedhuun dhaamsa isiniif qaba. Kanaaf ani qibaatii kana baay'een jaalladhee baay'ee itti fayyadamee faayidaa isaas argeera.
faayidaa baay'ee malee miidhaa xiqqoo faayidaa baay'eedha kan inni qabu. Innis immoo isa hin buqqisa jedhama jechuudha. Rifeensi kamiyyuu hin buqqa'in waan tokko keessaa hin bahiin kan jiraatu hin jiru. Egaa viidiyoon har'a qabadheetii dhufe kana fakkaata. Irra deebi'aatii akkaataa itti fayyadama keessanii sirreessaadha malee wanti inni rakkoo isinitti fidu tokko illee hin jiru. Rifeensa keenyaa fi irra caalaatti barbaachisaa kan ta'e wantoota keemikaalii garaagaraa ittiin baay'annee jechuudha. Kanaaf qibaatiin kun illee gatii salphaatti waan argamuuf akkasuma waan inni nama sodaachuu yookiin shakkii keessa nama galchu tokko illee hin jiru. Suuta jettanii rifeensa xiqqeessanii walirraatii erga hirtanii booda fayyadamuu isin dandeessu. Kun akkuma argitan baay'ee lallaaffisa. Xiyyoo isaarratti illee xiyyoon isaa hin jajjabaatu yookiin kan filimuu diduu kan wal xaxuudhaa fi inni kun baay'ee kan gargaaru jechuudha. Akkasumatti wal marata xiyyoon isaa yoo kana fayyadamtan ta'e seeraan fayyadamoo akkasuma seeraan illee itti fayyadamuuti qabdu jechuudha. Kanaafuu viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga ammaatti waan na waliin turtanii fi hedduu galatoomaa. Viidiyoo laayikii gochuu hin dagatinaa please. Akkasuma koomentii irratti yaada qabdan naaf barreessaa. Itti aansuun viidiyoo birootiin warri gaaffii qorii maaltu balleessaa jettanii na gaafattanii jirtu jechuudha. Isiniifis gaaffii keessan deebisuutiin ayyaala. Isin immoo wanta isinirraa eegamu raawwachuu hin dagatinaa. Wal gargaaruu, wal bira dhaabbachuu, jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa jalqaba hanga xumuraatti waan nu daawwattanii fi galatooma. Gaaffii qibaatii kana ilaalchisee warra na gaafattanii fi deebiin keessan kana fakkaata. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaa ta'a. Ciao.